warri kana ilma Oromoo du'utti hin gamman. Garuu hirkoon nama ilma Oromoo du'ee bakkeetti gatee bira darbedha. Habiibti information gahaa qabna. Raaga waliin jiraatu. Nama du'ee lubbuun bahee bakkeetti reeffa gatee bira darbaa? Dhagaa sappoortii godhaa qabudha. Wanti dubartoota waliin ani taatiyyuu qabudha. Dubbiin beeku kun guddis baddee dhiiraa jechuu kana dhiira yoo dheefaanaa. Maal goonaa booni yoo nama arrabsite namni nama arrabsuuf namni qullaa deemu tokko garuu waan tokko ilaaltee callisuunis sitti ulfaata. Inni maal waan ta'eef dubartii wajjin hinaasa'u ajooftuun kun dheengadda kaate beeku waara ala'anii keessaa waggaa 3 hin beeknamni sakkan bakkee bulaa turteedhaan bakkee bulaa turteedhaan. Suuna wallaalee mukaan ala'anii turanii ermii faana ala'anii hojjechaa turan kaampaanii. Kana dandeessee iyyuu deemtu intini harree dugdaa citteen fakkaatu yeroo deeman. Gadheeti. Masih timere tokko ni nama kaffisto. Maal taate boona. Harree dugdaa citteen dhugaa waaqayyo. Haala kana ilaafte hojii kootu sa'i silkiitti qabde gimaama. Wallaahi qorkeetii waan nama salphaatti si'isu si fakkaata hedduu. Dhugumaan dhiira yoo taate kootu ani nama laayisensii mataatiyyaan nama ID mataatiyyaan biyya kana keessa jiraatu. Yoo dhugumaan dhiira taate kootu ID kiyya siin ergaate bakkan ani jiru kootu ati. Lafu finu bira wangeessu dhiisati isaanoo nu bira miti. Ijoollee bakkee irra jiran malee warra akka keenyaatti hin bu'an kutoo isaanii waan beekaniif. Kosii kan. Hin gubanne yaa waaqayyo gooftaa. Fidanii ijoollee gatuu kan birrii baasee gargaaru moonu. Ani nagarrama dhugaa waaqa. Garaa jabaatti nama bira darbuuf hin dandeessu. Kan kiisiisaa kee birrii baasu tokko. Kan fidee birriitti nyaatu tokko. Ayi. Cubbuun ijoollee kanaa isin haa gaafatu. Garuu waan jennullee hin qabnu maamtii nullee yoo nama gargaarreyyuu waaqayyo irraa eebba arganna homaa miti. Isiniif garuu wayyoo guyyaadhuma keessanii. Dhugaa rabbi. Miliyoona miti biliyoonatu qabaatte dafqi namaa haqni namaa lilmoon tokko waan ati hojjetatte keessa jira taanaan irraa akkasi gaarii ubeeki. Dhugaa rabbi yoomiyyuu eessattiyyuu deemtee milkaa'uu hin dandeessu. Dafqi namaa sirra jira taanaan hanqiin namaa imimmaan namaa sirra jira taanaan otoo samaayii halkanii guyyaa hojjette milkaa'uu hin dandeessu. Isuma dhugaan siniin jedha. Garuu haqa keessaniin birrii tokkoyyuu yoo qabaattanii ishumarratti yoo waaqayyoon kadhattan waaqayyo waanuma xiqqaa sana sinii guddisa. Eeggadhaa hanqi namaa eeggadhaa imimmaan ilma dhiiraa keessumatti. Homaa gatii siniin qabu waan ta'eef dhiira akka keessaniin boosisinaa biyya namaa fiddanii. Nullee homaa miti ijoolleen shamarraniillee hin dandeenya rakkoon qabu. Waanuma kamuu. Garuu ilmi dhiiraa biyya abbaa isaarraa bahee bakkee barahaa keessatti fiddanii ilma dhiiraa gaafa darartanii isuma dhugaa birriif jettanii 300 kaffashistanii biyyarraa fiddanii bakka namuu firruu bishaan hin jirre. Mee maal qaba biyya kana an nagarramtu dhugaa waaqayyoo tokko. Kaampaanii qulqullinaan irraa si galchaa yookaan immoo aluumneem kaampaanii faabrikaa irraa si galchattanii ijoollee fiddanii koonistiraakshiniitti hidhattanii darbattu. Ijoolleen hojjechuu gaafa dadhabbii mana naa qayyariyootti bilookii gootu. Aallaqe nyaattaniitu kabirrii keessan maalis hin galchisin hin ilaallatu. Garuu waaqayyo isin ilaala bara. Namni yoo isin argaa dhabee waaqayyo inuma isin arga hojii isin hojjettan kana. Nama jalaa dhokattan malee waaqa jalaa dhokachuu dandeessan macheem kabooleem kabaaleem. Isuma dhugaa. Dafqa namaa imimmaan birrii namaarrayyuu birrii namaarra imimmaan dhala namaa eeggadha. Inni isin gubaa waan ta'eef ilmi dhiiraa gaafa bo'u koo jaallatee miti. Dhiiga bo'u ilmi dhiiraa. Ilmi dhiiraa tolatti hin bo'u. Ilmi dhiiraa tolatti nan rakkadhees rakkinan himatu. Kan humnaa ol ta'u malee. Dhiirri cakkaanyidha dubartii caalaa dubartii tullee boo'ee ba'ee himata malee ilmi dhiiraa hin himatu. Hanumna isaa ol ta'u garuu gaafa imimmaan ilma dhiiraa argitan dhiigadha malee imimmaan itti fudhateena. Isuma dhugaan siin jedha. Ilma dhiiraa hin boosisina. Wanni kamuu sinitti haafu bakka. Iddoo keessanii qabdan waanuma tokko. Makiin biyyuma kana keessatti kiraay biyya kana keessatti kan makiinaa bitee qabatu harka muraasa hin beekna. Hundi kee ID waan qabduuf baankii irraa 5,500
Ati kireeffattee akka waan makiinaa kee keessa teessee nutti fuudhichaa oolta. Nu shawwaduun dandeessan garuu waaqa tokko keessan beekna nama makiinaa dhuunfaa isaadhaan deemuu fi nama makiinaa kireeffatee deemu. Biyya kanatti makiinaa rakkasa waan ta'eef. Dubartii qabata makiinaa birqisni ittiin fakkaatina biyya kana keessatti. Rabbi ijoollee mana madaamiidhaatti barattee baateetu gadi ba'ee makiinaa bitatteetu ittiin hojjetaa jira har'a. Ilma dhiiraa dhiisiti. Isin immoo ilma dhiiraa irraa birrii laqqamtanii daa'ima namaa fiddanii asitti kaanaati uwa. Ani erguma dheengadda abbaa mucaa wayii biyyaa wajjii naan jedhaniiti sammuu kiyya na dho'ee dhuga. Maatiin biyyaa dhalli kun dabarsitii waan qaban gurguranii saatii kana namni jireenya inni magaala dhiiseeti baadiyyaanu jireenya harkaa gara afaanii dadhabaa jira. Qaala'insi jireenyaa sammuu nama yaabee gibirri meeqarra gibirri madaabaraan tokkittiin irra 4,500 4,000 aga 4,500 zuuriyaan tokko meeqarra birrii 4,000 mee isaa fidee kaffalan abbootiin keenya kana isaa fidanii kaffalu yaadanittu maatiidha. Indiin dhufa biyya kana ammallee Itoophiyaaf viizaa waan kennamee cufamee jira mala. Sudaaniin dhufa biyya kana biyyoota meeqatu biyya kana seenaa oola hojiidhaan. Mee an akka lammii Itoophiyaa bakkee kanarratti gatamu argitanii beektanii? Keessumatti chaarjaa kan akka chaarjaa safara qeeraa teera safarri sunam hattuu bakka hattoonni itti wal geesse. Rabbi Abudaabii keessa halkan tokko jiraachuun dandeessan xalaxalanii siyaasus keessa miliyoona kee jiraataa irraa ta'e. Sani sir'aata keessan bara kastamarii keessan seeraan qabadha. Yoo isin har'a nama gaarii taatanii yoo isin har'a waan gaarii hojjettan nama tokko bakka gaarii yoo galchitan namni sun nama 5-6 fiduu danda'a. Nama tokko miti. Intala shamaraa tokko biiroo irraa fiddee yoo ati bakka gaarii galchite borachumarraan hiriyoota ishee guurtee sii fiddi. Ilma dhiiraallee akkasuma. Yoo waan inni rakkateen faana buutee baatee hamma nuuf danda'utti achumarraan hiriyoota isaa sii fida. Maaliif birrii miti? Gaarummaa ati qabdu sana laala dhalli namaa yeroo baay'ee. Kanaaf of eeggadhaa. Hojii keessan qulqullinaan hojjedhaa haga hojjetattanitti. Dafqi keessanuu singaa dafqaa nyaadhaa. Dafqa namaas ittiin dabarsina. Arabas am dafquma namaa eeggadhaa. Bara kana keewwatti Waaqayyo fagoon jiru isuma dhugaan isinii jira. Macaafa qulqulluun isinitti lallabaamti kan inni lallabaan jira miti gaafan kana jedhu. Garuu ijoollee rakkatan gaafan argu gaafa argaa oola anis nan deema bakkee yeroo tokko jaartii fuudhe. Nan arga bakkee kanarratti. Yoo kana ajmaaniin deeme naannoo Dubaay dheeraa kan jedhan sanatti dhugaa waaqa waan man jedhu wallaalanii dinna cinaa jirtii maal gochuu danda'a. Kanaaf adaraa keessan nama hin darariina. Dhugaa Rabbi ani isin fiddanii akkasuma darartanii achi gattantu taazabamaa jiraattu jechuudha umurii. Jireenyi keessan immoo achi hin sinne. Mana majaazaa kaleessa jirtan keessa jirtan mana dhuunfaa keessan illee baatanii hin qabanne bara. Laayisensi biyya kanaallee guuttachuu hin dandeenye bakkuma kaleeyaa jirtan. Argitee miti hojii Waaqayyoo. Na kanadha. Challenge isin kenne maallaqa isin qannasee Dubaay dhuftanii warra hojjetachuu barbaadan fedhaanan isin gaafachaa isin galaara namni kana dhageessan qofadha kan ol galu. Paaspoortii koppiin qabu lakkoofsa isaa hin beekoo bahuu hin danda'a. Kanadha an jechaa jiru. Fakkaatee nama sadi qofatu jira. Yookaan immoo viidiyoo yoon isin hojjedhe gaariidha. Ani garuu qabaa akka obboleessaatti na gargaaruu hin dandeessa. Inni waan biraati abdii. Inni waan biraati. Inni kun waan biraati. Eshi. Saamii mi'uutii irraa kaafadhu. Ya boka. Jirta akkam? Galata Rabbii fayyadamti. Galata Rabbii eessa jirta? Itoophiyaan jira naannoo Buraayyuu. Okay. Galata eessaati? Itti walqixxee. Okay. Waan amma jechaa jiru kana hin qabdu? Hin qabu dhugaadha ragaa jira waan ta'eef ragaa kana sobee maafan dubbadha. Eshi. Tokko ragaa hin fiddaanii inni lammaffaan immoo maallaqa fakkeenyaaf 100 dhufta yoo ta'e waan an siideessu dhiisee waan kaffalattee waan sirraaf immoo asittillee hojjettee kaffaltaa jechuudha. Challenge akkasiisiita. Naa ta'e. Eshi. Hojjettee jijjiiramuun barbaade waan ta'eef hojii haa ta'u malee. Biyya kanatti waan hojjettu free visa nan si fida waan walii galle sanarratti jechuudha. Challenge kana nama hunda keessaniif waan an irraa isinii dhiisu birrii amman isinii dhiisu isinitti nima karaa keessa. Tole naa taabbu. Esh. Okay, lakkoofsa WhatsApp koodumni isaa duwwaa tokko irratti na dubbista jechuudha. Esh. Galatoon. Esh. Ragaa kee immoo ragaa quubsaa hin fidatta.
rakkoon qabu naaf fidadha. Ash, thank you. Galatoom. Galatoom. Ayyee duraan dursee nagaan koo sanaa qaqqabochaa. Kanaan qaba abbaan qabu garuu iyyuu haala yaaddisaa keessa waan jiruuf hojjedhee jijjiiramuudhaaf otoo carraa kanaan alaatti itti fayyadama jedheen ture. Si barreesseen ture koomentii koo durumaayyuu dursee jechuudha. Eessarraan na barreesse? Asuma irratti abbaan qabu haala nan qaba siin jedheetu jechuudha. Okay. Hin argine. Okay. Siif kettee warra kaanii sii godha otoo hin taane waan sii ilaalu okay siif ilaala karaa keessaatis na dubbisi. Akkasitti yoo ta'e immoo namoonni baay'een namoonni miidiyaa kanarraa gartokkeen jiraatu gartokkeen immoo kan hin jirre baay'eedha jechuudha. Akkaataa sanatti baay'eedha. Si galee? Dhugaa dubbachuuf Ilaa inni dhugaadha garuu yoo haati ofii immoo hin jiraaminti otoo dhiiratee amma tokko si gargaara haati ofii immoo waan nu amma maatii baay'ee keessarra nama 11 jechuudha. Kan of danda'ee jiru nama lamarra hin jiru anatu ofii gaditti danda'a. Dammoo namni bakka haadha qabu immoo dubartiidha waan ta'eef hagas mara bakka wanti hunduuyyuu an amma Bishooftuu kutaa magaalaa Duukam jidduun jira. Akka keenyatti hedduu keenyatti industiriitti baay'ata industirii saniin lafti nurraa fudhatame homaan lan jirru ijoolleen hunduuyyuu qasiruma oolanii bulanii barnoota irraa citanii hafantu jira jechuudha. Anaan ani barsiisuu iyyuu ofii kooti ijoollee lama jechuudha ofii kooti. Kunis ragaa qabatamaa ni barbaada garuu kana dhiyeeffachuu hin dandeessaamni? Ayya akkas taanaan rakkoon qabu waan diskaawuntii sii ta'u diskaawuntii dhuma sii godha. Si galee? Naa gale. Kanaatiif iyyootis dhumni isaa duwwaa tokko irratti na dubbisi rabbirraa garuu akkasitti garuu huneetaa kanaatiin dhiifamallee naa godhaa malee namni chaayilenjii gurguddaa keessa jiraatu iyyuu jiraachuu danda'a. Meebii chaayilenjiin kunis immoo kophaatti dhufuu danda'a. Si galee? Chaayilenjiin kunis immoo kophaatti waan dhufuu danda'uuf amma namni azala baay'een isaanii jiraachuu danda'u. Innaa walumaa galatti rakkoon qabu meeni ilaalla karaadhuma keessaa haasofna. Otoo moor isa nuti jennetu odoo fudhatame gaariidha. Okay. Maybe hin haasofna waan si dhiifamu. Okay.